السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفونا إلمان أورمو إدل الدنيا كنا ترجم تام بكم مجرتني بكم مجرات هندت سلام تانكو سمبرنا فاجت سننجتا أكما وادا سنسين كاليس بارتي تو كبدي سندو فانيجا سننجريرا كنو بارتي تو كبدي سندو فير بارتي تو مال جتون كسرن كاليس واي أبي فايدا إساني جوال مكيرا فايدا نابي كنني وكان جري يوتيوب كجالة سمبرسيسين توري حرامو جتشودا إرد ديبتاني وانا قافة تاني فرقم جوالي كيسبقوت تامو فرقم مور كيسمفول جري وقدي سنبوسو كان أكبر دي لامو ديبتاني جوالي كينيا تامي جرا مور فول جرا نوركيسا جرا أكا هنجنة فبليان كيا فيديو كنا تريراتا أسمع نوفل كاسين جرا فيديو كنا تريراتا يوتيوب جرا جتورا غارو أبسايو رجع فتلامو غافي كان غافة توان تيب إسالوما إسني وجه جتورا بليان كيا كنام نتريراتا نوفل كاسين جتة أسماني بروم سكان غوتو يسار كتو يوتيوب جرا غلطاني يوتيوب جرا وروني تكتو وروني فيدمتوني فيسبوك أفكاسما تكتو كيدا يوتيوب جرا تهون دساني أرغتاني كنافو يوتيوب كيا كنو إسما كان بسم الله الرحمن جرين جلقة بده دبيك يا مكان ربيتين بنده الحمد لله قالتا قلبده كنور في وان إننا كن فدده وفين بيكو ربينا بقرقار سفده في سيتنجي كيسان سنرجسي سوديما غرا سدين جتشور سنغالي غرا سدي جتشون توكو غالاري كيسا يوتا غرا توكو ابسي كيسان سنرجسي غرا توكو مو ديفايسي كان كيسان سنرجسي جتشور سنغالي اسين سنرجسي ميموري في اكاسوما storage memory akkasuma security kanneen keessa sin argisiisa mee asumaan jechuudha amma wanni sin argisiisu gallery keessa sin argisiisa tokkoffaa jechuudha gallery keessa ana madura sin barsiiseera video akkamitti delete gootan bakka biraa jira jedhee sin argisiisu kiyanii yaadattu okay irmaan deebi'a amaaliif irra deebitan jedheen akka ustaasaraa yabbaa mancaa jedhee warra deebi'an nama gala waan ta'eef okay mee gallery keessa sin deebisa jechuudha tokkoffaa gara sadiin sin argisiisa jechuu kiyya hin dagatina gallery keessa sin dabarsa jechuudha gallery keessan keessa seename okay godha anama waan delete godhe bakka inni walitti qabatee memory full godhe jawwaala na rakkisaa jiru sin argisiisuudhaaf jechaadha obboleeyyan kiyya okay amma gaafa dhufne jechuudha mee anama delete godhe akkuma dura isiniin jedhe obboleeyyan kiyya wanta gallery keessan keessa delete gootan eessa argattan jedhee irra deebi'ee isinitti himee jira tuqaa sadiin gubbaa irraa kanarraa argattu yoo warri kana hin qabne tuqaa gubbaa kanarraa hin qabne immoo sararri dalgeen takka kunoo sadiin takka jala kana jirti as jalaan argattan bifa jawwaala keessan jawwaalli kun tokko miti garagaratti baasa waan ta'eef argattanii jedhee isin argisiisu kiyanii yaada delete godhe kunniin as keessaa badee bakka biraa eessa inni akka jiru isin argisiisa tuqaa sadiin san seename seenee irraa akka kana jechuudha kunoo akkuma recycle pin ka jedhu kana amma dura isin barsiisu kiyanii yaadatte sarratti okay godha isin jechuu kiyanii yaadattani ilaala barumsi ani barsiisee gara sanaan delete godhu kana wanti godhu hundi as keessatti akkana walitti qabamtee jechuudha na rakkisti jechuudha obboleeyyan kiyya mee osoo deleting godhin kanneen hunda of duuba deebi'ee gara si delete godhe isin asitti isin galcha jechuudha amma mee video isin argaa jirtan kana delete gochuu barbaada jechuudha isa kanaa fi isa kana delete godha kanneen lamaan delete godha na ilaaltu okay kono delete kono jala kanatti amma delete godheera amma badeerti kono hin jirtu amma kanallee delete godha kanas delete gochuu barbaada delete isin afur delete godheemi amma tuqaa sadiin sanarratti deebine jechuudha eegasii as click goon eega click goone gale kunniin hundi amma warri anachi delete godha as gala yoo as deleting godhe jawwaalli kiyya haaluma salphatti full jedheen harkisaa jira jechuudha amma kam goone delete gochuu qabna all goona jechuudha walumaa galatti amma as keessa kana hunda delete gochuu barbaada jechuudha isin galee kunoo asitti amma all godhe right irra kenna habba 50 akkuma argitan 50 jira sir isin galee guutuma isaa delete keessa gochuu barbaada akka itti turume video baay'ee as keessa ka daqiiqaa dheeraa hundi akka itti turu laala delete gochuudhaaf kana haala kanatti delete sin goona okay kuno akkuma argitan no picture or video sinin jedha video fi picture in video haala kanaan tokko gara kanaan guutame sinin jedha gara kanaan isin argisiiseen dura amma booda gara seetin dabarsa gara settingi sin dabarsa okay settingi senta ingi keessa seenna mee tokko faasii sin argisiisu device ka jettu kana jalatti butter storage akkasuma memory fi security bakka wantiin keessa memory keessanitti isiniif mul'atu jechuudha fakkeenyaaf memory keessan jiru jechuudha kan jawwaala amma as keessatti deemtanii ilaaluu dandeessanii kuni battariyaadha kun storage isaati kun memoryidha kun security jawwaala keessaniiti hundinuu virus qabaa jechuudha amma isin argisiisuudhaaf kun amma maal dhibba kun amma wantiidha battariyaadha battarii isaati jechuudha dhagaadha isa qulqulleessuuf asirratti okay gootanii jechuudha isa kana okay gootanii isiniif qulqullaa'aa jechuudha akka kanatti gara sadiin isin argisiisa gara sadiin kanaan akka kanatti irra deemte yeroo hedduuyyuu haala kanaan fayyadamaa deemtan jechuudha isin egaa inni dhibba ta'e daawun jettaniin jechuudha akkana daawun jettaniin isin galee amma duratti sagaltamii wayii amma keessa killit ta'ee jira amma mee gara storage isin agalchuu storage isaa isin agalchu
garroonni hedduun isin itti qulqulleessanii gara kana jechuudha obboleeyyan kiyya. Okay, amma kun amma clearing qabu qulqullina jechuun achiin qulqullaa'ee jiru. Amma fakkeenyaaf wanti kun geegaan isaa 32 akkuma argitan jawwaala kiyya. Booda bakka kana deebisin argisiisa meeqa akka qannase. Amma 23 GB jedha asirratti ni argitanii. Amma gaafa kun guutame jawwaalli kiyya guutameera jedha gongumatti jechuudha. Mee gara memorii haasennu. Memorii kana keessaa gallu. Okay, akkuma argitan memooriin kunis asitti ni argitanii asiinis maal gochuu qabdanii kanas asitti click gootanii isa isin qulqulleessitan jechuudha. Yeroo makamoo isin gara kanneeniin keessa deemtanii baadaas adda addaa kanneen keessa kanatti isin qulqullaa'aa deema gara kanneeniin jawwaala keessan qulqulleeffatan jechuu barbaadee jira obboleeyyan kiyya. Garri tokko kana innis asiin kunoo isiniif qulqullaa'ee jira. Akka duratti achitti meeqa akka ta'e qannasee jira jechuudha. Kanneen hunda irraayyuu bakki itti cimtuudha bakka amma itti isin fidu kana. Amma asirraa haa deebinu mee fakkeenyaaf akkeenya meeqa asitti isin mee amma bakka storage jedhu kanatti deebisee sin agarsiisu deebee dhumarratti sin argisiisa. Amma meeqatu bakka kana jira yoo jettan 22.9 GB bakka kana wanti inni qabatee jiru. Gaafa kun asiin akkana guutame memory full jedha jawwaalli keenya guutamee jira jechuudha. Mee booda amma 22.9 jira. Dhumarratti ammoo asitti sin deebisa meeqatti akka deebi'u ammoo waliin ilaalla ana faana tura. Okay, amma asii sin baasa gara appisiidhaa isin galcha. Appisiin isa kana appisi keessa galtan appi ka jedhu kana jechuudha. Appi kana keessa yoo galtani tuqaa gubbaarraa sadiin sangalaasin hin jedheera maduras jechuudha. Wanta kana qulqulleeffachuudhaa fi tuqaa sana eega galtani bakka gubbaatti short bites ka jettu kana jechuudha. Isii sana okay godhaa isin hin jedheera ifama. Isii gootanii gadi buutanii size ka jettu kanatti irratti filattu. Asirratti filattu jira. Amma rakkoon guddaan obboleeyyan kiyya as keessa jechuudha. Kanneen keessatti rakkoon jira. Jawwaalli keessa yeroo makamoo kan itti guutamu kanneen keessa jira jechuudha. Kanneen keessa ammoo amma duras namni koomentii ho'iifaa jalatti dubbisee maannaan jedhee jawwaala keessan qulqulleeffadha nuun jettee jawwaala keenya fa'a nu jalaa gubde feesbuukii kiyya imeeliin beeku na jalaa gubdee naan jette koomentii ho'ii dubbisee jira. An durallee dubbadheera obboleeyyan kiyya. Kan imeelii sin gaafatu keessaa hin tuqinaa dhiisa. Yoo imeelii paaspoortii keessan hin beekne fakkeenya warra akka feesbuukaa messengerii rakkoon qabu feesbuuk wal qabata akkasuma warra akka YouTube ni rakkoon qabu Google yoo beeytan rakkoon qabu email Google ti waan ta'eef isiniif deebi'a warra akka WhatsApp dha warra akka WhatsApp kanneen deleting godina yaani keessan qulqulleeyyoon qulqulleessine isin delete gootanii booda email isin gaafata jedhee isin barsiisu kiyanii yaadattan fakkeenyaaf amma as keessatti Facebook kana keenya keessa yoo qulqulleessine email isin gaafata. Ana garuu rakkoon qaban amma delete mail achiin jechuudha. Clear data fi clear cache dhaanis qulqulleessee isin argisiisuu deema jechuudha obboleeyyan kiyya. Isin galee amma as keessa yoo gaddeemtan kanneen hunda appii kanneen mee walumaa galatti appii 72 appii 72 jira as keessanii argitumi. Appii 72 kana keessa qulqulleessuu ni dandeessan. Warra email isin gaafan warra email isin gaafatu malee kaawwan keessa deemtanii fakkeenyaaf akkamitti waan jedhu waliin ilaalaa deemna lafaanuma turamee isin qulqulleessuudhaaf irratti okay godha jechuudha fakkeenyaaf anamma irratti okay godha. Eega irratti okay godhe asitti akkuma isin jedhe storage ka jettu kana irratti okay gootanii isin jedhee jira. Amma wanni inni qabatee jiru 2.62 akkuma argitan kana jechuudha 2.62 garuu ammoo asirratti wanti isin beeku akka anaan hin boon ani wanti kanneen email isaa paaspoortii isaa waan beekuuf jechaadha keessa delete qulqulleeffadhaa jechuudha obboleeyyan kiyya waan irra isin ammoo wanta kana seentanii booddee akka qulqulleeffadhu nuun jettanii jawwaalli keenya nu harkaa gubate yookaan feesbuukii keenya nu harkaa gubate akka naan hin jenneef addaan isin baasuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya. Okay. Ana malachuun kaashii fi clear dataanis ni beeka jechuudha. Ana email kiyyan hin beeka waan ta'eef hin sodaadhu. Amma delete gochuu kun keessaa qulqulleessuuf okay jedha. Meeqa qaba isin jedheeyyu 2.62 qaba isin jedhe. Kun amma haga inni itti keessa irratti inni argitan jedhee yaada. Akkasuma kan Facebook allee ana amma godhee isin argisiisuu nan danda'a. Okay. Kan Facebook allee seartanii storage. Egasii clear data. Clear cache gochuu nan danda'a jechuudha. Kuno amma immoo booda duubatti deebi'ee ammoo isin argisiisa jechuudha. Email na gaafata. Ani email waan beekuuf itti galfachuu nan danda'a jechuudha. Okay, Facebook illeen kun akkuma argitan laala as tuqaa wayitu jira dura amma 0.90 megabayititti deebi'ee jira jechuudha. Akkasuma messengeras keessaa qulqulleeffadhaa. Okay, irratti jedhaan jechuudha. Eegasii storage eegasi
Okay jedhaan haala kanatti jechuudha obboleeyyan kiyya amma kana hunda caafii isin argisiisaa jira waan ta'eef hunda akkasuma kaameraallee garuu as keessa ammoo viidiyoo galarii kaameraa wanta adda addaa keessa yoo gootan viidiyoon tokko isin jalaa hin badu jendelet godhee tokko 19 qaba kana jechuun 1100 jechuudha obboleeyyan kiyya okay kuma tokko 19 qaba irratti amma akkuma argitan kuno akkanatti irraa gad irratee jira jechuudha kuma tokko ho'isan keessa 496 gad deebi'ee kanneen hunduma isaa keessa deemtanii akka kanatti qulqulleeffachuu hin dandeessanii jechuudha obboleeyyan kiyya asirratti ammallee irra deebi'ee isiniif himaan warri imeelii yookaan paaspoortii feesbuuka keessanii lakkoofsa waatsaappii hin qabne imeelii wantoota adda addaa isin gaafatu Facebook akkasuma TikTok akkasuma WhatsApp imo wanta akkasiisan keessa delete yoo gootan booddee email isin gaafata yookaan lakkoofsa isin gaafata yoo kanneen hin beekne ta'e dhiistanii warra email isin gaafanne warra akkanaa kanneen jechuudha isinii galee warra akka kan maasterii kanneen akkasuma kanneen warra email isin hin gaafanne irra deemtanii keessa qulqulleeffachuu ni dandeessan hunda isaa jechuudha guyyaa guyyaatti jechuudha gara tokko gara kana yoo qulqulleeffattan warra email wanta adda addaa isin gaafatamu isin rakkisaa booddee ammoo anaan hin boyina isin jedha wanta kana wajjaan isin baasuudhaaf anama Facebookaa fi TikTok kanneen hunda wanti as keessa amma clear godheef maaliidhaaf email paaspoortii isaa waan beekuuf isin yoo hin beekne ta'e hin tuqinaa dhiisa fakkeenyaaf amma dhumarratti maal godhee baa settingiidhaan baa jechuudha settingiidhaan baa jechuudha settingii ni beeytanii mi eegasi settingii keessaan akiratti duubatti bahuudhaaf jechuudha ni baa jechuudha hono akkuma argitan takkaam duubatti na deebisa isaan eegabay amma settingii keessatti deebi'ee bakka memorii sanitti isin deebise ilaaltanii jechuudha irratti 220 meeqa wayii qaba jechuudha akkuma isin argisiise sanitti meessa biratti isin deebisu asid deebinee ilaalla jechuudha amma meeqatti akka deebi'e asii waliin ilaalla jechuudha memorii irraa qannaseeramoo irraa irratee moo inni irranne asitti ilaalla jechuudha amma kanatti isiniif dawwara jechuudha si manager ka jiru kana keessa galtanii ilaaltu irratti meeqa akka qabu guutamuuf waan xiqqoo takka taafee jedhee isin argisiisu kiyanii yaadattanii amma kun asitti deebinee ilaallee jirra kun argitanii duratti meeqa 22 maal ka jedhu viidiyoo kana duubarratti deebitanii ilaaluu hin dandeessanii guutamuudhaaf jidduu kana jira amma ammoo irraarrateera anan hunda soo qulqulleesse kun amma hundi asii deemtee asitti deebiti bifa haarawatti deebiti jechuudha eegasiis maal gochuu qabdanii deebitanii dhumarratti bakkuma kana kilikitti gootan jechuudha isinii galee haala kanatti okay kanneen lamaan qofa qaba vaayirasa qabu okay me baay'ee isaa kun akkana isinii qottore isinii baasaa eegasii raayitii isiniif kenna kunoo amma duuba deebinee yoo laallu okay haala kanatti amma yoo deebitan kunoo haala kanatti dame qofa gad deebi'ee jira jawaalli keessan isin qulqullaa'ee jira haala kanattiin irraa baradhaa isiniin jira obboleeyyan kiyya kana bakkaataa barumsi guyyaa har'aa isin agarsiise yookaan isin barsiise gara kanaan itti fayyadamuu ni dandeessan isiniin jedha assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh